Yaa'insa tiraafikaa magaalaa Finfinnee waqtii gannaa jiru naga qabeessaa fi balaa irraa bilisa gochuuf akka magaalichaatti hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiru. Hojiilee akka magaalichaatti hojjetamaa jiran mallattoolee seera tiraafikaa kabachiisanii fi dhiphina daandii salphisuuf hojjetamaniin gamatti hojiin waqtii gannaatti dargaggoonni tola ooltotaa daandiiwwan gurguddoo irratti namoonni lafoo deeman karaa isaanii sirrii eeganii akka deemanii fi konkolaachiftoonnis yeroo roobaatti lafoo deemtotaaf akka dursa kennan gochuutiin hojjetan isa tokkodha. Haa ta'u malee wayita dargaggoonni hojii tola ooltummaa nageenya tiraafikaa irratti hojjetan ajajamu diduun imaltootaa fi konkolaachiftoota aadaa baratamaa ta'aa dhufeera. Keessumaa waqtii gannaatti amaloonni seera tiraafikaatiin ala ta'uun imaltootaa fi konkolaachiftoota irraa mul'atan kun sirrachuu akka qaban dhaamaniiru. Namoota lafoo deemanis ta'ee yeroo tokko hin gaafanna. Maaliif bagiranyaa qabadhaatti mangadi qabadhaatti zeebiraa qabadhaa deemaa yeroo jennuun kaan ni tuffata. Bakka eci deema siinuun jedhu yeroo inni bakka inni uffate aamilee keenya cabsutu jira. Nuyi garuu isaa jenneeti mangadi qabadhuuti adeemi jennee yeroo nuti himnu nun dhaga'u. Inda'uun addabaabee kanarra immoo maabiraatiin hin jiru. Otoo immoo maabiraatiin addabaabee kanarra uumame xiqqoo hin qannasan jedha. Balaan konkolaataa kana balaan mudachuu kana hin qannasa amma tokko. Xiqqoo amma otoo maabiraatiin kun jiraate yeroo bokkaatti baay'ee ariifiidha. Maaliif namoonni nuti hin jirru waan ta'eef maabiraatii kana ilaallatee darbu dhaabbachuu yeroo isaa abboomatti darbu dhiyeessuu ni danda'a. በክረምት ወቅት ማለት ነው ሰዎች ያው ዝናብ ስለሆነ ያው መሯሯጥ አለ yeroo waqtii gannaa bokkaa waan ta'eef namoonni bokkaa fi konkolaataa dhiyeessuuf ariitiin deemuun irraa mul'atama yeroo kanatti konkolaataan tokko fireeniin isa diduu danda'a kanaaf of eeggannoon isanii barbaachisa namoonnis daandii lafoo ilaalanii tarkaanfachuu qabu. Ejensii bulchiinsa tiraafikaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dursaan garee to'annoo sochii tiraafikaa obbo Darajjee Warquun waqtii gannaatti sochiin tiraafikaa si'ataa fi naga qabeessi akka jiraatuuf konkolaachiftoonni seerota raawwachuu qaban akka raawwataniif to'annoo barbaachisu taasisaa akka jiran himaniiru. አሽከርካሪዎች በክረምት ወቅት በሚያሽከረክሩበት ጊዜ ማድረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች አሉ። እነዛን ጥንቃቄዎች አክብረው ካሽከረከሩ konkolaachiftoonni yeroo waqtii gannaatti ulaagaaleen of eeggannoo guutuu qaban jira. Of eeggannoowwan sana eeganii yoo konkolaachisan balaa gahuus ni hir'isu. Keessumaa yeroo waqtii gannaatti yeroo konkolaachifnu foddaan fuuldura keenyaa kan hin cabne meeshaan qulqulleessituu roobaa kan hojjetu ispookiiwwan keenya hundi hojjechuu kan danda'an ta'uu isaanii mirkaneessuu qabna. Ariitii keenya hir'isnee naannoo keenya ilaalaa konkolaachisuu qabna. Akka ejensii bulchiinsa tirafikaatti konkolaachistoonni seerota guutanii hin argamne irratti tarkaanfii fudhachaa kan jiru ta'uu isaati. Kutaan hawaasaa lafoo deemuu nageenya tiraafikaa balaa irraa bilisa ta'e mirkaneessuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf sochii isaa keessatti daandii lafoodhaaf heeyyamame qofa fayyadamuun of eeggannoo cimaa taasisuu qabaa jedhaniiru obbo Darajjeen. ህብረተሰቡ እንግዲህ በተለይ እግረኛው የምንለው ለእግረኛ በተዘጋጁ መንገዶች ላይ ብቻ መጠቀም መቻል አለበት. Hawaasni keessumaa kan lafoo deemu daandiiwwan lafoo deemtotaaf qofa hayyamaman irra deemuu qabu. Darbee iddooleen dhangala'aa qaban sochii lafoo deemtotaaf rakkisan jiraachuu malu. Isaan kana jalaa miliquuf daandii hin eeyyamne irratti bahuun hin gorfamu. Hanga danda'ame daandiiwwan lafoo deemtotaaf qofa kennaman irratti tarkaanfachuun barbaachisaadha. Ejensiin bulchiinsa tiraafikaa magaalaa Finfinnee hojii nageenya tiraafikaa eegsisuu keessatti dargaggoota tola ooltota hedduu kan hojiitti bobbaasee ta'uu obbo Darajjeen eeranii hojiin isaan hojjetan kun hawaasni balaa tiraafikaatiin akka hin hubamneef gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira jedhaniiru. በጎ ፈቃደኞች የትራፊክ አደጋን ከመቀነስ አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያላቸው። በተለይ ያስተውላችሁ ከሆነ በዋና መንገዶች ላይ Tola ooltonni gama balaa tiraafikaa hir'isuutiin qooda guddaa qabu. Ilaaltaniitu yoo ta'e daandiiwwan gurguddootti lafa daandii qaxxaamuraa baaburaatti lafoo deemtota konkolaattota irraa adda baasuun ceesisaa balaan tiraafikaa akka hin uumamneef hojii bal'aa hojjechaa jiru. Keessumaa yeroo waqtii gannaatti bokkaas adoos dandamatanii hojjechaa jiru. Kun kan jajjabeeffamuu qabudha. Hawaasni ajaja isaanii dhaggeeffachuun isaan deeggaruu fi tumsuu qaba. Ejensiin bulchiinsa tiraafikaa yaa'insa sochii tiraafikaa kan ammaa irraa daran fooyyessuuf hojiilee adda addaa raawwachaa jiraachuun eerameera.